har'a hojjettoota risaa miidiyaatiif sarpiraayizii cimaa tokkoon qaba. Maarree kanas immoo sarpiraayiziin kun afaan duwwaa akka hin taane piizaa bareedduu kana miil tokko ofirraa hojjechiisee itti deemaa jira nama qaba. As keessa jiru isaan waan beekan tokko iyyuu qaban piizaa dhuman dhufeessee garuu ani sarpiraayizii biraas qopheesseeraa fi hundumti isaanii gaafa ilaalan reakshinii isaanii waliin ilaalu. Surprise! Thank you, Izan Nufera. Thank you. Pizza Ranjanati Mo. YouTube Ira. Asli Kenya Risa Media Af. Badasi subscriber kuma ibba tokko galu Kenya wajji wal qabatti. Abbanni YouTube waan bareeda as keessa kaayinu ergee jira. Production manager Kenya Obbo Abdi Jirenya. Kuno. Amati keessa hundumati keessa moo waan jiru. Banne laalu. Banne laalu dandeenye. Egaa kabajamtoota daawwattoota Risaa Media qophii keenya Gammadaa Show akkasumas immoo Risaa Business Show fi akkasumas Risaa View Podcast keenya warri daawwachaa turtanii fi qophiilee keenyatti gammadaa turtan hedduun keessan subscribe gootanii nu daawwachaa turtanii maarree YouTubein yeroo dheeraa booda akkuma isin argitanii badhaasa kan subscriptionii 100 yookiin yeroo subscriberii 100 guunnu badhaasa nuu kenname guyyaa kaleessaa nuu ergee jira. Kanaan dura yeroo hedduudhaaf apply gochaa turreerra erga 100 gallee garuu maaliif akka isaan nuu erguu hin dandeenye iyyataa turre dhumarratti badhaasi sun nuu ergame harka keenya gahee jira. Maarree badhaasni kun maal akka ta'e immoo keessa isaa baneen isinitti agarsiisa waliin ilaallaa jechuudha. Badhaasa kana keessa egaa kan namoota adda addaa argaatuma turre badhaasi kun akka hin cabnetti ispoonjii bareedaadhaan asirra kaa'amee jira. Waaw! Badhaasni keenya kunoo as keessa jira. Badhaasa kana toon hin baniin immoo akkasuma kunoo xalayaan CEO YouTube irra Neel Mohan barreeffame nu gahee jira. Galatoomaa jennaani maal jedhanii do you remember your first subscriber kee jalqabaa yaadattaa jedhan yaadadhu warra dhibbaffaa yaadattaa yaadadhu kumaffaa yaadattaa yaadadhu kuma 100ffaa yaadattaa yani yaadannu argitanii warri faranjii kuni namni akka ragaa qabatuu fi nama jajjabeessu nuti immoo akka carraa ragaawwan kana hin qabanne garuu gaafa miiliyoona galtu badhaasa kana olii cimaa si erginaa jedhanii waadaa seenanii asirratti nu barreessanii jiru galatoomaa jennaani. Waraqaan kun ammoo kan ittiin recognize your team akkuma sila argitanii tiimiidhaan hojjenne namooti mana kana keessa jiran hundumtuu gumaacha olaanaa keessaa qabu. Production manager, cameramans, warra editors, warra creative directors hundumtuu kan irratti hirmaate hojii kana hojjennee milkii kana arganneerra baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Kanaaf egaa piizaan sila argitan suni nyaatanii fixaniiru amma. Egaa gara badhaasa keenya isa guddaatti gaafa deemnu badhaasi keenya guddaan YouTubein nu erge kunoo kana fakkaata. Present to Risaa Media. Risaa Mediaaf kan dhiyaate for passing 100k subscribers. Subscriberoota 100 galuu keessaniitiif galatoomaa nuun jedhee Risaa Mediaadhaaf dhaabbanni YouTube kana nu ergee jira. Nutis galatoomaa ulfaadhaa jennaani. Egaa badhaasi kun mallattoo gammachuuti, mallattoo injifannooti. 100 argachuudhaaf immoo dhamaatii yeroo dheeraa fi daawwattoonni keenya hedduun jaalala nutti agarsiistaniini sadarkaa kana geenyeerra yeroo ammaa kana immoo 100 qofaa miti
yeroo ammaa kana YouTube keenya irraa gara subscriberii 189,100 geenyee jirra. 200 galuudhaaf subscriberoota 10,000 qofaatu nu hafaa jechuudha. Subscriberoota 10,000 yoo arganne yeroo gabaabaa keessatti 200 galla. Inni kun 100 qofa irratti namaa kennama. 100 qofa irratti deebinee badhaasa akkasii kan arganu miiliyoona gaafa argan. Maarree warri nu daawwachaa jirtan hedduun keessan miiliyoona tokko akka nuun seennuuf shoorri keessan baay'ee olaanaadha jedhee yaada. Egaa miseensonni risaa hedduun isaanii asitti argamu. Gama chaanalii keenyaatiin immoo gaafa ilaalluu fi haalatti chaanaliin keenya yeroo ammaarra jiru gaafa waliin ilaallu wanti baay'ee nama gaddisiisu keessaa akkuma isinitti hime daawwattoota 100,000 fi 89,100 geenyeerra. Garuu warri nu daawwachaa jiran keessaa guutuutti YouTube keenya namoota nu daawwatan keessaa akkuma asirratti argitanii asirraa mul'ata. Subscribe kan godhee YouTube keenya YouTube Risaa Miidiyaa jedhu subscribe bakka jettu tuqee warri nu daawwachaa jiru parsantii 100 keessaa yookiin harka 100 keessaa harka 30 qofa 30 tuqaa tokko qofaadha. Kan subscribe ton godhin akkasumatti nu daawwattanii nu dhokattanii ba'aa jirtan ammoo parsantii 69.9 sana jechuun almost parsantiin 70 subscribe gochaa jiru jechuudha. Kanaaf badhaasa nuti amma arganne 100 kana dabalatee akkasumas subscriptionii nuti 189,100 yeroo walitti ilaallu otoo parsantiin 70 kun subscribe godhee gara miiliyoonatti dhiyaatu arganna jechuudha. Parsantii 30 gara 200 yoo arganne subscribe warri hin goone nu daawwatu garuu otoo subscribe nu godhee gara namoonni 900 miiliyoona tokkotti namni dhiyaatu nu daawwachuu danda'a yookiin immoo miseensa maatii keenya ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hundumti keessan maatii Risaa Miidiyaa ta'uudhaan subscribe gochuudhaan otoo nu daawwattanii gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jechaadha. Gama kaaniin yoo ilaalle dhiiraaf dubartiidhaan yoo ilaalle dhiira parsantii 72.1tu nu daawwachaa jira. Warri dhiira baay'ee nu daawwachaa jiru anti. Warri gama dubartootaatiin immoo yoo fudhannee ilaalle parsantii 27.8 qofaatu nu daawwachaa jira jechuudha. Gama umriitiin yoo ilaalle umriidhaan yoo ilaalle 13 hanga waggaa 17tti kan jiran parsantii 0.7 18 hanga 24tti kan jiran immoo parsantii 9.8 umrii 25 hanga 34tti warri jiran immoo parsantii 53.8 jechuudha. Warra dargaggoota akka keenya kanatu nu laalaa jira jechuudha. Dargaggoota nu daawwachaa jirtaniif ammas hirmaannaan keessan itti fufuu jenna. Umrii 35 hanga 44tti parsantii 26.5 45 hanga 54tti parsantii 6.1 55-64 isaa ol immoo gara parsantii 2 ol dhiyaatu jechuudha. Eessarraa nu daawwachaa jirtu isa jedhuuf ammoo YouTube keenya kan daawwachaa jirtan parsantii 65.1 Itoophiyaa irraa yoo ta'u parsantii 6.3 warra United States galatoomaa jenna warra USA America Saudi Arabiyaanis parsantii 6.3 warri Saudi Arabiyaa faa hedduu galatoomaa isiniin jenna. United Arab Emirates Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, naannoo ishee Ras Al Khaimah warri jiran hedduun isaanii parsantii 4.5 nu daawwachaa jiru. Canada Rooberaan faa immoo parsantii 1.3 nu daawwachaa jirtu. Galatoomaa isiniin jenna. Egaa hedduu isaa akkuma laaltanii moobaayiliidhaan namni nu daawwatu, moobaayiliidhaan warri nu daawwatu parsantii 73 yoo ta'u, TVdhaan parsantii 14, kompiitaraan immoo parsantii 11.6 yoo ta'u, taabileetiidhaan parsantii 1.3tu nu daawwachaa jira jechuudha. Kanaaf YouTube keenya irratti egaa akkuma daataan asirratti isinitti mul'isu hedduun isaa namoonni bakka adda addaatti nu daawwatan subscribe warran godhin nu daawwachaa jiran parsantii 70 dabalatee namoota hedduutu nu daawwachaa jiran. Warri kun hundumti isaanii subscribe akka godhan carraa kanaan isin jajjabeessina. Subscribe gochuudhaaf wanti isin rakkisu yoo jiraate dhimma Gmail accountii qabaachuudha. Namni tokko subscribe godhee YouTube subscriberii ta'uudhaaf Gmail accountii qabaachuutu irra jiraata. YouTube keenya kana immoo yeroo daawwattanitti commentii nuu kenna. Waan isinitti dhaga'ame hundumaa
komentii nuu kenna yookiin yaada nuu kenna comment box irratti. Laayikii immoo nuu dhukaasa itti cuqaasa laayikii akkasumas sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan maatiin keessan viidiyoo isin argitanii jaallattan warra hin daawwannee fi akka ga'uu fi carraa kanaan dhaamsa koo isinii dabarsa. Inni kan biraa ammoo YouTube keenya subscribe akka namoonni godhan immoo akka jajjabeessitan carraa kanaan dhaamsa koo dabarsaa jechaadha. Egaa yerootti aanutti warri viidiyoo kana daawwachaa jirtan magaalota adda addaa dhufuudhaan bakka isin jirtan dhufuudhaan ammoo YouTube keenya subscribe akka godhee fi akka hin goone waliin ilaallee badhaasa 200,000 gaafa seenne badhaasa qabaannee gara keessan dhufuudhaaf deemna. Kanaafuu hangasittuu 200,000 ishee hafte 10,000 kana 200,000 akka gallee kabanyee badhaasa isiniif innee dhufnuuf immoo gamanumaan qophaa'a subscribe godha. Maaltu beeka karaa irratti isin arge subscribe gootaniitu jennee kontentii hojjechuuf deemna. Gaafa sana akka hin qaanofne akka badhaasa keenya hin dhabne. Kanaaf ammumarraa subscribe gochuudhaan miseensa Risaa Miidiyaa ta'aa jenna. Maarree 189 fi 100 galuun salphaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni YouTube hojjetan baay'een isaanii hin beeku. Subscriptionii hanga kanaa yeroo gabaabaa keessatti waggaa 2 taane nuti erga YouTube keenya eegallee waggaa 2ffaa keenya irratti 200,000 kabajanna jennee abdii guddaa qabna. Ammalleen itti fuftanii garuu uummata Oromoo hedduutu jira addunyaa guutuurra. Golee addunyaa hedduurra namoota hedduutu jiru. Hundumti keessan subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'aa jenna. Keessumaa warri biyya alaa jiraattan nu daawwadhaa. Miseensa keenya ta'uudhaaf immoo subscribe godhaa. Waan hojii nuti hojjennu kana nu jajjabeessaa. Haamilee guddaa nutti horaa. Namni nu daawwachaa jiraachuusa subscribe nu gochaa jiraachuusa gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jennee dhaamsa isinii dabarsina. Egaa YouTube'n kan Gammadaa Show irratti daawwattan, Risaa Business Show irratti daawwattan, akkasumas Risaa View Podcast irratti daawwachaa jirtanii fi bara dhufu ammoo sagantaalee kan biroo hedduu irratti daawwattanii fi diraamaawwan waan hedduu isinii qabannee dhufuudhaaf qophii xumuraa jirra. Risaa Miidiyaa ammumarraa subscribe gochuudhaan miseensa Risaa Miidiyaa fi maatii Risaa Miidiyaa akka taatan gamanumaan affeeree. YouTube'n subscriptionii 100,000 galle kanaaf immoo badhaasa inni nuu kenneef immoo warra YouTube's hedduu galateeffanna. Isinis hordoftoonni keenya hundumti keessan nu galatoomaa isiniin jenna. Karaalee adda addaa karaalee miidiyaa hawaasaa keenya adda addaa nu hordofaa jirtu. Anas karaa Facebookii koo Gammadaa Olaanaa Kabbadaa jedhuuni gara hordoftoota 600 fi 58 argannee jirra. Isa kanaafis galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Akkasumas immoo gama TikTokiitiin hordoftoota 500 fi 800 ol argannee jirra. Kanaaf galatoomaa jenna. Gama Gammadaa Show Facebook accountiinis 50 ol argannee jirra. Kanaafis galatooma. Akkasumas gaa YouTube keenya Risaa Miidiyaatiin 100 fi 89,100 arganneerra. Kun badhaasa kan 100ti. Hunduma keessan galatoomaa ulfaadhaa nu jiraadha. Ammallee Oromoon aardii addunyaarra facaatanii jirtan hundumti keessan subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Oromoon baay'ee bal'aadha. Oromoon yoo xiqqaate miiliyoona 60-70tti dhiyaata yeroo ammaa kana. Oromoon Gmail qabu miiliyoonni tokko hin jiru. Gaaffii kana isinii fannisa. Galatooma. Dhugaa dubbachuu fi dadhabbii amma kanaa keessa dabarree hojii baay'ee hojjennee waan namatti tolu. Dadhabbii kanaaf immoo YouTube'n kennaa akkasii nuu kennuusaaf baay'ee natti toleera. Hedduu gammadeera. Dabalatammoo waggaa 2 kana keessatti hanga hammaatti viidiyoo nuti YouTube Risaa Miidiyaa irraa qabnu viidiyoo gara 315dha. Viidiyoon kun immoo yeroo akkamii akka fudhatu dadhabbii hagam amma inni qabu isinis warri beektanii hin beektu jedhee man yaada. Dadhabbii kana hundumaa keessaa darbineetii kan sadarkaa kanarra geenye. Kun immoo gaa isiniinis gammachiisuufidha. Amma immoo gara fuulduraatti hojii babbareedaa qabannee dhufuudhaaf amma sagantaa nuti Risaa Miidiyaa irraa qabnu Gammadaa Show, Risaa View Podcast akkasumas Risaa Business Showdha. Gara fuulduraatti immoo hojiilee baay'ee bashannansiisoo namoota irraa barachuu danda'an gaggaarii qabannee dhufuudhaaf mariirra jirra. Isinis gamanumaan akka nu jajjabeessitanii hojiin kun akkuma isin argitanii nu bichaa osoo hin taane isinillee nu jajjabeessuu keessanii
Subscribe nu gochuudhaan, commentii, share, like gochuudhaan namoota garaagaraa birallee akka ga'uudhaa fi shoora olaanaa isinis taphattaniitu gama kanaan thank you isiniin jechuun barbaada. Hedduu natti toleera. Galatooma. Har'a YouTube'n Risaa Miidiyaa kuma 100 galuu isaatti YouTube'n badhaasa nu ergee jira. Nun garuu sanarra darbinee kuma 189 ol taanee jirra. Sanaaf immoo gammachuun itti dhaga'amee akka tiimii Risaatti ibsachaati kan nuyi jirru. Gammadaan waan bal'aa isaa kaasee jira. Nus gammachuu keenya ibsachaati kan nuyi jirru. Egaa sagantaan Risaa YouTube Risaa Miidiyaa irratti darbu sagantaalee sadiidha. Isa keessaati immoo kan inni irratti hostii ta'e hojjedhu. Akkuma beekamu Risaa Business Showdha. Sagantaa Risaa Business Show ji'ottanii ja'a lakkoofsiseera erga jalqabeeti. Sanaan immoo jaallatamummaa guddaas argachaa jirra. Dinagdee saba keenya akkasumas immoo daldala xixiqqaadha hanga gurguddaatti illee kan ittiin uummata keenyatti hawaasa keenyatti beeksisaa jiru ta'uu isaan beekama. Egaa sanaan immoo daawwattoonni YouTube Risaa Miidiyaa baay'een keessan akkasiin daawwachaa jirtan yaadallee nu kennaa jirtan hin beekna. Egaa gara fuulduraatti immoo kana caalaa subscribe gochuudhaan akkasiin nu jajjabeessitan akkasumas sagantaalee karaa YouTube Risaa Miidiyaa darban hundumaa immoo like akkasiin gootan commentii yaada qabdan immoo akkasiin nu barreessitanii gamanumaan isinii dhaama. Akkuma immoo sila gammadaan jechaa ture gaafa kuma 200 seennu immoo badhaasa addaa naannoo garaagaraa deemnee kan namoota subscribe godhanii fi badhaasa kan kenninu ta'a. Hagasitti immoo hundi keessan bakka jirtanitti subscribe gochuudhaan qophooftanii akka nu eeddan isinii dhaama. Egaa fuuldurri keenya Risaa Miidiyaa wajjin ifaadha. Galatoomaa. Kun ajendaa isinitti hin fakkaatin. Badhaasa YouTube'n Ameerikaarraa karaa waajjira poostaa subscriberii 100 sababa galleef nuuf ergeedha jechuudha. Kanaaf subscriberii 100 kanaan dura taanee amma kun subscriberii 189 taanee jirra. Kanaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Anis akka Risaa Miidiyaatti giraafikii diizaayiniidhaanis haa ta'u kaameraadhaanis wanta adda addaa hiriyootuma keenya wajjin walii gallee hamma danda'amaa ta'etti isin gammachiisuudhaaf uummata keenyaaf halkanii guyyaa utuu hin jedhin waan barumsa gaarii irraa argattan isiniif dhiyeessaa turre irra hagammaatti akkuma production manaajeriin keenya abdiin jedhe hagammaatti viidiyoo 315 ol hojjenneerra. Viidiyoo tokko ediitii gochuun hammam chaalenjii akka namatti fudhatu warruma ogummaa kana keessa jirantu baay'inaan beeka. Kanaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'amee jira. Subscriberii 100 yookiin 189 galuu miti 1000 galuun iyyuu ciniinsuu guddaa akka ta'e hin beekna. Hundumti keessanis warri sooshaal miidiyaa kireetarii ta'anii sirriitti hin beeku. Kanaaf gammachuu guddaan natti dhaga'amee jira. Gara fuula duraatti immoo viidiyoo babbareedaa barumsa gaarii irraa argattan qabannee kan isiniif dhufnu ta'a. Inshaallah rabbi nu milkeessaa. Galatooma. YouTube irratti gaa kan 100 nu ergani malee nuun amma 189 irra geenyeerra. Garuu immoo every step of the way celebrate gochuu jaa qabna jennee yaadniif kan 100 har'a celebrate gochaa jirra. Kun egaa iffartii baay'ee cimaa booddee waan dhufe jaateef consistently post gochuu keenyarraan show keenyatu addaan guutiin waggaa 2 guutuudhaaf torbaniin hordoftoota keenya simbukkeedhaan ga'uu keenyaaf achievementii nuun arganneedha. So baay'ee gammadna. Yeroo dhiyoo keessatti immoo warra 200,000 subscribe nu gootan kun miiliyoona 1 taatanii baay'attanii kan miiliyoona 1 immoo akka kabajnu abdii guddaan qaba. Thank you for subscribing. Video keenya share, comment, like gochuudhaan immoo namoota itti dhiyoo jiraniin nuuf ga'a. We're very happy akka Risaa Miidiyaatti. We're very proud. Waan subscribe gootanii nu daawwattaniif ammas irra deebi'ee thank you sin jechuun barbaada. Egaa anillee Risaa Miidiyaa subscriberii 100 galuu isaatti baay'ee gammadeera. Amma kan irra jiru garuu 189 dha. Gara boodaattis immoo Risaa Miidiyaa kana caalaa guddatee jajjabina keessaniin gara miiliyonaatti illee akka seennu abdii guddaan qaba. Galatooma. Risaa Miidiyaan subscriberii 189 irra jira. Amma immoo imalli isaa gara 200,000 dha. Really production teamii keessa miti.
Garuu iffartii warri production tiimii kun viidiyoo tokko hojjetanii baasuudhaaf godhan inumaan argaa. So kanaaf subscribe gochuudhaan akka isaan jajjabeessitan gara fuulduraattis sagantaawwan garaa garaa qabatanii waan dhufaniif isaan bira akka dhaabbattan gamanumaan dhaamsa kiyya.